jabdu itu wa saibu malle. Saibu maya cuman, hiriyum maya curah. Hiriyum maya. Nama jireenyi obboleessa kiyya jireenyi nama jireenyi ati tolee hirkattummaa jalaa bee of tahee makiinaa bidateetu dhiira sanuu ijaallala. Jireenyi nu natti koodii na gaafateera. Salaam alaikum. Okay, Arafat, koi men hadisa. Arafat, wanta kasi yo garte babate jirate be ta kelen Wani maata dhageeffadha isin rakkoonte warri miidiyaa jechuudha takka farratti jechuudha waa'ee namaatiin mana banatanii suuraa diyyaas buusi caalaa waa'ee qiyaasaa. Tobo ijoolleen feemas waa'ee kitira maasii kiinuu lagachanis hayi. Deem feemas Arafat yo garte Ana takitti anuma takitti tuna kamiti si wachisiisa anuma takitti tanarratti namni wanni harargeete fokkottuun bareedduu sheekii qeessiin narratti duulee ture jechuudha kana duraas iddoon kan inni arraas borus dhageeffadhu naafa hin asen arraas borus ani Arafaat kanaa miti laal ulfaa'u miti osoo marra dhibbi takka kunnarra kaame wara balka haba yoon qabritti gale qofa ani booji'a miidiyaa irraa illee namaaf illee. Ati jabduudha bakka si agarree jirra. Gaafa jechuudha osoo nani jechuudha jireenya hunda jechuudha namni yaani baay'ee jechuudha namni natti dhiyaatee jala ibsan hin beeku waan baay'ee jechuudha baay'ee sirra dubbachuun barbaadu. Ani jechuudha gaafa osoo of hin hodhin osoo waan hunda ofirratti hin geessin micattii sanbira kana jiru bakka kana jiru eenyutu na beeka. Eenyutu na beeka. So wal fakkeessuu dhiisa. Arafat wanta kasi hin jaarra dhageeffadhu. Arafat bakka baharaan Yoo micoon rakkoo biraa himatu jirti rakkoo ulfaatii miti micoon itti jireenyi gara biraatiin kan soorramee jira. Anama rakkooti as dhageeffadhu takkaffaa maali maqaan kan kee kana gubbaa jiru kun dhageeffadhu takkaffaa jechuudha rakkooti ani bahee miidiyaa dubbachuun barbaadu mekinaatus ijoolleetti nyata hararge sakii dalas fiisaa tokkichaan adalage saniin sadaqa kadhattu tana kadhattu hin dalagattu ajjeesaa wareegaa godaanaa ulfooytu naan jedhan. Maqaa baay'ee hin barbaadu. Maqaan badru mataan badu wayya. Ijoolleen teenyata harargee akka nama qarshii shilingi walitti guuree na gargaaree fiizaa zakii daala sarargee bakka bu'ee tokkicha na gargaare saniif hangammaa na duulan odawwii baay'ee qaba. Sii galameti ani mootummaadhaan akka mootummaatiitti odawwii baay'ee qaba miidiyaa kanarraa mootummaa beekta ajjabanii eegan sani'an. Ana beeku. So gargaarsallee hin barbaadu dhageeffadhu. Maammee baana naafa hin aseen bilisan naafa ani dhageeffadhu. Gargaarsallee hin barbaadu wanni isin haasoftan dhiyaasoo kasallee hin barbaadu akka nama isin kabaja isin jaaladha waa'ee kiyya keessaa baha. Arafaati waa'ee keetii keessaa akka kiyyatti sii baha wanta ka qofsi gaafadha. Yoo damboota ulfaataa ta'e dhuguma saniin ani ulfaayeetuma rakkoon natti jiraatteetuma waanuma ta'e hangaan ijoollee teenya ta'a harargeen adirmadha jedhu eeggadha. Abboo waa'ee kee namni keessaa bahu jiru dhagayaa qileen sodaatiin dhageeffadhu waa'ee kee sodaataa gasii miti gara miidiyaa gadi baha wanni jireetti bahara dubbadhaan. Ba'u baattu mataan dhaabbatta namni ati hawwatu jirtu naan kuttu naan kichu naan dhitu naan bariitu I don't care mataan dhaabbatta. Okay? Arafaat waa si gargaaru deemaa dhageeffadhaan. Ati amma bakka haalli jireenyaa si mijatuu dhabee bahara deemtee bakka baharaa sanitti kophaa kee rakkina keessa jiraatu jirta. Isin jechuudha hangammaa jechuudha waanuma tana jantumaaf yaani manuma uffachuuf malee yoo akkasii jiraate waan godhu siim isteeppii waan ati godhuu qabdu siima dhageeffadhu. Abbaa jallisiisi gubbaa kana caala. Arafaat dhageeffadhu isteeppii waan yoo dhugaan bakka baharaa jiraatte jarri dhiiraa maal taatan dhaabbadhaafa. Yoo dhugaan rakkattee bakka baharaa jiraatte ayidii qabaattee Dubaay keessa nama seera qabu taate ati intala dhalaatii namni heeraaf seera guutuu qabu waajjirri biyya Arabaa keessa UNHCR hin jiru. Namni keenya hedduu waan kana hin beeku namni kuma jaha kun dhageeffadha. Yoo seera biyya sanii ulaagaa guutuu qabaattan Suudii Kuwait Qatar biyya feete keessa jiraattan biyya Arabaa yoo hin jiru waajjira aalul khayri jaamu ganda hunda keessa ni jira. Yoo waraqaa mana haakimaa turuudhaa qabaatte hojjechuu dhabuu ji'a jahaa yoo qabaatte biyya amma jirtu san keessatti Araba feete gaafattee waajjira aalul khayri ganama irraa gara dheessee galma. Duubaay jechuun yoo seera biyya kanaa qabaatte Duubaay jechuun salaam alaikum anata keessa jiraatu rambeetu biiti Duubaay already yoo si waraqaa seeraa qabaatte dimokiraasii. Duubaay jechuun amma maali gaa bahara jechuudha wanta sanaa waan jireenya dhageeffadhu kaa. Baharan deemin waajjira deemu. Aboona dhageeffadhu wanta sanaa dhageef waan wayiin jireenyi natti tolee dhageessitti fakkaatee fakkeenyaaf biyya kana keessatti yoo takkaffaa hiriyaa jabdu namatti hirkattu nama yaani amma fakkeenyaaf amma yoo mana ijaasaa tokko seente yoo manni ijaasaa siin taane hanga mana hojii biraa jechuun maali lubbuyya already tana hikkatti nu godhime. Aboo mammee baala uskut
Already maali sila. Caalaa Nuree ani gisee mana jaalibsaa jiru kabajaan asee caalaa Nuree narraa qabsiisi yookiin siraa bu'ee deeman. Maamee itti dhiisime. Ammallee seeraan isa qabachuu jiran. Tokko si gara dubbataan jiru. Kuno ma already waan jecha yeroo negesaa maamee akka jetti Oromoon dhallaan toofiin arguu tana maal alee kokkojaa. Already kana hiika si gaafanne bara. Dhiirri jechuudha dhiirri jagnaa dhiirri leenci jechuudha akkana dhoonaa sooftu. Okay, kana beek. Amma arrabattiin kun amma namni sarrafsaa jiru jiru barre. Namni sarrafsaa nama yoo warreen akka namata kan biidirra wal barre malee maalinaatti xiyya kamna beekne. Maal hiika si gaafanne malee maal beekne moo si beekan. Ate kana dholla fallafeen. Waay. Laala Ago already Arafaat ammaaf rakkina keessa ni jirta. Tanumaa jechuudha bakkaan jiru osoo nan beekne waanuma kana dubbachaa lolina ulfa birkii gootanii naa seenaa. Okay, kana birkii gootanii waan guddaa gootanii naa seenaa Arafaat kanaa miti ilaan ila namni kumni jaa hunda geeffadha. Kanaa miti osoo wanni barbaade dhufe warabbal qaaba ani jankaan nu maal jetta. Amma rakkoonni kan baay'ee gaafiin si gaafatu jiran. Rakkoo dhageeffadhu rakkooti jechuudha arrabbii tokkichatti himadha. Rabbitti bilbiladha rabbitti himadha. Ilmi namaa rakkotee baruu barbaada malee furmaata siif fidu. Beekamiin jee. Beeki kan. Ibdeedaati bahar guyyaa sadii bara hin ergan daltee alatti na darbite. Beektaa kan. Rakkooti rabbii tokkichatti himadha malee ilma namatti himachuun barbaadu. Baay'isawwan miidiyaa kana deddeebi'ee jira waan ta'eef rakkoo jetta kalee isaatiin. Maal jedha caalaa Nuree afaan isaatiin. Arafaat miidiyaa kanarraa maal reegooti akka waan ijoolleen harargee kutaa kudha tokko harargee bahaa harargee lixaatiin na gargaarte zakkii daalas tokkicha na gargaare baan na gargaarta. Ijoolleen taa yaadaan faana cinaa dhaabbate jaalibsaa dabbas. Sagalee sii ta'anii sii iyyanii sii sagalee ta'u arrabsuudha. Maana waan takka namaan godhan namaa tuttuquu maali? Carraa nu kan egaa akka nama naattis gabboo. Maammi waa'ee kiyya keessa seenin ila an kabajaa mana isaanii dhufee tiitookii fayyadamaa. Mut godhadho falaas baala geedhati. Mut godhadho. Amma namni si tuquu si jiru namni si dubbatu si jiru amma nyaadajee maallaqa sirraan argin sababa ijoolleen tun boochiftee lallabsiifteetti gargaarsisu siif bu'e ammatti nuti Arafaat irraa maal barbaanna Arafaat jabaattee mul'attu Arafaat bakka gaarii geessuu fi Arafaat bakka guddaatti agaruu barbaanna ammoo Arafaat irraa gaafaanii fi maqaa badaa fi maqaa hamaa dhageenyu xiqqeenya keenya salphina keenya jechuudha. Michiyoon tun nama miidiyaattis taate feemas teessi maqaan nama feemasaa ta'e fi maqaan nama miidiyaa kanarra jiru tokko hawaasa bal'aa kana mataa gannu cabsa gannu xiqqeessa nu salphisa yaada joof namni asirra bahee si dubbata dhugaa jiru si dubbata osoo ajandaan kun ofiisaatii deemee dhiibatee isin warra duubaa'ee fidee gara miidiyaatti ol baase malee ijoolleen tun barbaaddatteetii ijoolleen har'a suuraa kee kaayyatti teessu kun si dura feemasummaa sirra qaban dhageettii guddoo si ol qaban jechuudha namni tokko maarree kiyya keessaa baasaa orreedii maarreedhaa an diina guddaa qaba diina tokko hin qabdu maati mootummaa biyya bulchuu ati bara nama dheengatti Somaaliyaa keessaa ka'ee seenaa osoo kopheen kaayyattiin Duubaay dhaqee diinni ati qabdu tokko hin jiru diinni guddaan ati qabdu tokko hin jiru diinaa miti kaa sirra jiru namni hundinuu si galee miti namni dubbatu kun tokko isaa diina keetii miti obboleeyyan keetii malee akka ati bakka guddaa geessu barbaada jechuudha kanaaf jennaani Arafaatammaan nuti irraa barbaannu dhugaa jiru san eegaanii fi isiin hin himuus jettee ni isin ol fooynee jette dantaa keeti dhaltuus dhimma keeti dhiistus dhimma keeti shanii jahu dhaltuus dhimma keeti nam takka hamaa dhalta sin jahu sin jiru kadanta waan si jaalataniif akkasi dubbatan ni ol fooyte lubbuyya dhugaa san nutti hasin jaaniif waan si jaalatanii fi waan bakka guddaa akkaati geessu barbaadaniif qofa malee waan si cabsuuf si balleessuu barbaadaniif miti. Yoo si cabsuuf si balleessuu barbaadan bar firraa itti sidhiisanii itti guuraa olfeessaa horaa maal jaanii firraa itti sidhiisanii bar. Kanaaf akkanatti illee waliin hubatinaadha. Akkanumaan jechuu barbaada. Dubbaddu abbaan dubbaddu. Waan bareedaa dubbattee anilleen takkuma lama dubbaddeetiin isin dhiifama. Amma akkuma waan